يا شمار كفولو دفتوتا في كبجمتوتا كينيا جرا جرتو نغين كيسن ببدا دا دفتوتا في كبجمتوتا اوروميا تلفزيون جرا نغين كينن ببدا دا كيسن وكمسين جچودا نارو دو هارا تك قبنه سني كدفنا جرا ودون تني تن قبنه سني كدفنا دفتوتا في كبجمتوتا كينيا وران بلسوما اورومو ولغا كيسه توكانمو لتا شغر كيسه بانك اثيوبيا دلدل اثيوبيا غدتي سامي جچودان ميديان اثيوبيا يوكانمو ميديان بلتغنا هورسا جرتي كونغام دغادا كانجو كانغورسين بوفنتا وردتوتا في kabajamtoota keenya gama biraatiin ammoo alamu simee TV aangawoonni mootummaa kan bilxiqinnaa hundi isaanii gara waraanatti bobba'aa jiru akkuma isin suuraa kanaa fi viidiyoo kana argaa jirtanitti hundi isaaniiyyuu gara biqiltuu dhaabirraa gara waraana bilisummaa Oromoo falmuuf yookaan ammoo gara bilisa Oromiyaa baafna jechuudhaan gara waraana makalaakaatti ida'amanii jechuudha gara bosonatti seenaa jiru jechuudha. gama biraatiin ammoo hordoftoota fi kabajamtoota keenya kaleessa akkuma beekamuuti PLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu wantoonni deemamaa ture karaa nagahaatiin hanga ammatti wanta bareedaadha jeetiin yaada kan jee Geetaachoo Raddaa garuu shakka Itoophiyaa irraa qabu kan ammoo shakka Abiy Ahmed irraa qabu kan inni dubbatee kana qofaa miti kan isin dhageessan ta'a viidiyoo yookaan ammoo sagalee Geetaachoo Raddaa kan inni BBC addunyaa wajjin godhe kan isin dhageeffattan ta'a wantoonni inni achirratti dubbatame keessattuu Abiy Ahmed nama amanamoo miti nama amantaa hin qabne nami kun nama nuti biyya keenya yookaan ammoo isa sodaannee yookaan ammoo lola Itoophiyaa keessatti geggeessaa jiru kana sodaannee osoo hin taane nuti ummata keenya kabanyee ummata keenya jecha kan nuti walitti araaramne malee nuti lolaan nu mo'aniiti miti meeshaa nu mo'aniiti miti wanti isaan nurraa buusan yookaan ammoo nu godhan tokkollee waan hin jirreef garuu rakkinna ummata keenyaa moor hubannee ummanni keenya yeroo ammaan tana haala badaa keessa jira haala fokkisaa ta'e keessa jira waan ta'eef kanaaf nuti walitti araaramuu yookaan ammoo araara buusuu filenne jechuudha lollu kun haga fedhe deemamus haga fedhe taamus araarri wama dhufu wayyaannuuf jecha lola kana buufne malee nuti Abiy Ahmed harka laannetii miti keessattuu wanti inni komate keessa tokkoffaan Abiy Ahmed akka aangoo takka harkaan qabne yookaan ammoo aangoon isaa tokkottiin akkasiin hin hojjenne waraanni Eritrea keessa ture yookaan ammoo waraanni biyya biraa biyya isaa keessa seenuudhaan ummata nagaa irratti wantoota gochoota hamaamaa namni dubbachuudhaaf namatti ulfaatu ummata keenya ragaa jira ummata Tigraay ragaa jira shamarran dubraa kan magaalaa keessatti argamtus kan baadiyyaa keessatti argamtus wantoota babbadaa fokkatatti ragaa jira jechuudhaan kan BBC addunyaa wajjin godhe sagalee isaa kana dhageeffannee walitti deebina gama biraatiin alamuu simee akkuma isin argitan yookaan ammoo suuraa isaa argitan waraana bilisummaa Oromoo barbadeessee jechuudhaan gara waraana makalaakaatti makamee jira akkuma isin dhagaa turtanii waraana bilisummaa Oromoo dhugaan baankii Itoophiyaa daldalaa guddittii saame yookaan ammoo saamuudhaaf dhugumaan karoorfatee achi seene kan jawus kan gurra isin buufnu ta'a gadhumaan wajjin turuun dagatinaa hordoftoota fi kabajamtoota Oromiyaa televiziyoonii oduu keenya tokkoffaan itti keewwachuun dura sagalee Geetaachoo Raddaa kana dhageeffannee walitti deebina. No, we don't lose a war. This is a people's war. People fighting against tyranny. Nuti waraana mo'amne kun waraana ummataati. Ummati hacuuccaa alaa fi keessaa jala seenuu dhabuuf fuuldura dhaabate lole. Lola kana karaa nagaan furuuf qophii ta'uu kana dura ibsaa turre. Rakkoon siyaasaa fi yaaddoon nageenyaa jalqabumaa rakkoon kun akka dhalatu taasisan hanga furmaatan argannetti ummati Tigraay meeshaa lafan kaa'u. Hanga ummati uggura jalaa hin baanetti ani waliigaltee nagaa mallatteessuu dhabees jijjiiraman qabu. Continue to suffer under the kind of siege. If Eritrean forces stay on your territory, then you may not actually have... Yoo waraanni Eertiraa daangaa keessan turan meeshaa keessan akka lafan keenya himtan qondaaltonni keessan waraanni Eertiraa mallee badii raawwataa akka jiran himan yoo kun ta'e waliigaltee nagaa bishaan nyaatee jechuudha. This whole deal is off. I'm not saying the whole deal is off. What we are saying is we are ready to lay down our arms as long as it is because we know that waliigalteen nagaa akkuma jiruun bishaan nyaate jechaa hin jiru. Wanti nuti jechaa jirru ummati keenya nagaa barbaada. Waggaa dura baqattoota qeerraa buqqaan caalaa baqattooti hedduu amma jiru. Ummata waraana qofaan osoo hin taane qorichaa fi nyaata dhabee rakkataa jiru kan waggaa dura jiru ni caala. Ummati keenya akka ummataatti akka turuuf jecha osoo miidhamnuu waliigaltee nagaa kana fudhanne. Waraanni kana dura biyyattii dhiisee ba'uu qabuu fi mootummaa federaalaan affeerame haleellaatti hufee osoo jiru meeshaa hiikkachuun hiikan qabu. Meeshaa hiikkachuun meeshaa lafa kaa'u osoo hin taane nagaan waaraa jiraachuu mirkaneessuudha.
handing over your weapons. It's about making sure that there is a sustainable peace. You talk about painful concessions, and I feel osoo nu miidhuu ittuma dhiibnee yeroo jettu sagalee kee keessa hubatamutu mul'ata. Osoo waraana kana kaasuu dhiibnee gaarii ture jettee yaadda? not started this war. We didn't start the war. It was imposed on us. But I wish it didn't Nurratti happen. fe'ameeti malee waraanan eegalle. Osoo rakkoo kana karaa nagaan furuun carraan jiraate jedhee nan hawwa. Osoo waraanni kun ka'uu baatee nan hawwa. Nurratti fe'ameeti malee nuti waraanan eegalle. Start the war. It was imposed on us. Before we end, let's just talk briefly about the future. Xumuruu koon dura mee waa'ee gara fuulduraa haasofnu. Ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi bulchiinsi federaalaa waliigaltee kana hojiirra oolchuu jettanii amantii irraa qabdu? To make this agreement work. I don't have to trust them, but I have to assume good faith. And of course, as Amanuu hin qabu. Garuu waan gaariin eega. Akkuma jedhamu wanti gaarii raawwata jedhee nan eega. Isa hamtuuf ammoo nan qophaa'a. Yeroo kanatti wanta inni irratti xiyyeeffadhu uummati kiyya waan isaaf malu akka argatu waliigalteen nagaa kun akka milkaa'uu dalaguudha. Rakkoon uummata keenyaa akka xumura argatu akka mootummaatti waan dalagamuu qabu maranii dalagna. our people's suffering ends and soon. When we last spoke, you had real doubts about whether Tigray's future lay within Ethiopia. Kana dura yeroo haasofnu egereen Tigraay Itoophiyaa keessanii ta'a waan jedhu irratti shakkii akka qabdan ibsitee turte. Amma sirna federaalaa Itoophiyaa keessa turuuf waliigalle irraa jettee nutti muudhaaf qophiidha. To exist within the federal constitution of Ethiopia. What we have agreed in Pretoria is what we have always been declaring, that as long as our Wanti Piriitooriyaatti waliigallee waan yeroo hundaa gaafataa turredha. Hanga mirgi hiree murteeffannaa keenya kabajametti Itoophiyaa keessa turuu feena. Fotoquuf akka waraanaan jirre yeroo darbee sagantaa keessatti dhiyaadhee dubbadheen ture. Ani tokkummaa Itoophiyaatti amanuun kiyya gatii hin qabu. whether people feel represented, it doesn't matter whether I believe in an Ethiopian unity or not. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Oromiyaa Televezyiinii akkuma isin argitan komiin garagaraa yookaan ammoo wantoonni garagaraa kan hin jijjiiramin baay'ee jira kan inni dubbate yookaan ammoo Geetachoo Raddaa achirratti fayyadame jechoonni inni achirratti fayyadame keessattuu warri kun ni amantan yookaan ammoo akka hooggantootatti ni amantaa kan jedhanii achirratti kaasan completely nutiin amanuu hin qabnu nutiin yoomillee uummata keenyaaf dhaabbannaas wanti uummata keenya nuun jedhe dhageeffachuu qabna waan uummanni keenya nuun jedhe gochuu qabna jechuudhaan gaafiilee jajjabduu achirratti gaafatan yookaan ammoo gaafilee ciccimtuu achirratti gaafatan deebisuudhaan keessattuu waraana inni akkaan balaaleffachuuti akkaan himatu waraana Eertiriyaatii fi kan makalaakaa Itoophiyaa kan ofiin jiru kan faannoo dabalatee naannoo Amaaraarraa buqqa'ee gara Tigraay kiliilii seene hundi isaa yoo as keessaa bahe hiikkannaa meeshaalee gurguddaa irratti wal mari'atanii dursa ni hiikkattanii jechuudhaan waliif saayinii kaan yookaan ammoo waliif farraman hundi isaaniiyyuu hiikkachuun dura warri kun nurraa bahuu qaba jeetiin dubbatee jira sagalee isaa akkuma dhageeffatan jechuudha. Gama biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa baankii saame yookaan ammoo dhugumaan baankii daldala Itoophiyaa saamuudhaaf karoorfatee horroo guduruu Wallaggaa keessatti kaleessa injifannoo garagaraa waraana guyyaa sadiif geggeeffame waraana guyyaa sadiif lola PP wajjin geggeeffame irratti injifannoo garagaraa galmeessaa jiraachuun isaa fi akkasuma baankii Itoophiyaa daldala saame kan jiru olola sobaati jechuudha. Namni tokko yookaan ammoo waraanni tokko biyya kamiyyuu yoo qabate waraanni riphee lolaa ta'ee waraanni mootummaa waraanni akkuma beekamu kan as dura Itoophiyaa keessa geggeeffamaa ture kan Tigraay ta'ee kan biyya biraatis hoggaa fulaa impoortaantii mootummaa takka qabatee fulaa agartee jajjabduu akka baankii akka telekoomii dabalatee gama poolis steeshinii dabalatee satalaayit wantoota garagaraa fulaa neetworkii irraa ka'u bishaan madda wanti biiroo garagaraa qaba fulaa hoggaa qabatu masti waraanni ni eega jechuudha yookaan waraanni bilisummaa Oromoo hattuu ta'ee saamtuu ta'ee osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo baankii kana tiksuu malee saamuudhaaf karoorfateeti miti kan inni baankii kana duratti suuraalee garagaraa ka'aa jiru jechuudha. Kun soba guddaadha soba kijiba guddaa miidiyaa kanarratti hafarsuudhaan yookaan ammoo biltiginnaa waan qabduuf waan dhiistu wallaaltee jirti yeroo ammaan tanatti maaliifin kana isiniin jechuun barbaade. Nama biyya takka yoggaa qabatee waraanni kun baankii kana keessa qabeenya uummata Oromoo keessa jira qabeenya uummata Itoophiyaa keessa jira qabeenya biyyattii tanaatti baankii kana keessa jira jee hoggaa baankii tana warra hattuu saamturraa tiksi gama-gamaan marsee tiksi rakkinna takka hin qabu yoonta wanti takka achi keessaa badde dhugumaan waraana bilisummaa Oromoo saame dhugumaan waraana bilisummaa Oromoo akkas godhe hannaaf jechuun jechi nama ulfaataa hannaafillee wanta nama ulfaatuuf dhugumaan godhe jechuu dandeenya jechuudha.
Kanaaf waan gootuu fi waan dhiistu wallaaltee jirti. Phiphini Alamuu Simee akkuma isin dhageessan gara waraana shanee balleessa yookaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo balleessa jechuudhaan gara waraana makalaakaatti makamee jira yookaan ammoo waraana makalaakaa keessatti makamee jira. Namoonni gariin ammoo waraana bilisummaa Oromoo Alamuu Simee boojii qabaa yookaan ammoo boojii qabna waraana kaleessa fi dheengadda gaggeeffame keessatti wanta keessatti argamuuf jechuudha. Wantoota garagaraatti sooshaal miidiyaa kanarra deemamaa jira. Kun hagam dhugaadhaa hagam soba kan jiru qulqulleeffannee walitti deebina jechuudha. Hanga silaa wanta boojame yookaan ammoo wanta waa ta'e natti hin fakkaatu. Garuu 100% ta'ee wanta isinitti himu namni waraana seene tokko beekamaadha. Gama kanaasis ibidda deema gama naanis ibidduma deema namni kamuyyuu irraa nama waa ta'a jechuudha. Kanumarraa kan ka'e irraa namoonni gariin tokko jechuu danda'an jeetini yaada Alamuu Simee agamma hanga miidiyaa kanarratti argaa jirutti numa jira garuu waraana keessa jira lola keessa jira lolli gaggeeffamaa jira Horroo Wallagga keessattis lolli jabaa gaggeeffamaa jira guyyaa 3 dabran kana keessatti injifannoo garagaraa waraana bilisummaa Oromoos gaggeessaa jira galmeessaa jira ummataa fi jechuudha ummata keenya irra ejjataniitiin dhugumaan ummata keenyaaf qabsaa'aa jiru gama mootummaatiin ammoo gochoota agartee waraana bilisummaa hin godhe jechuudhaan olola miidiyaa kanarratti oofamaa jiru hundi isaayyuu keessattuu kan hannaa wal qabatee saamicha wal qabatee agartee ummata hattuudha ummata ayyoo ofirraa dabbasaa wanirraa mallaqa hiikkatu jechuudhaan kan isaan miidiyaa irratti gochoota wantoota hamaamaaf fayyadaman nuti kana fayyadamuu waan hin dandeenyeef waraana bilisummaa Oromoo injifannoo garagaraa galmeessaa jira ijoollee Oromooti garuu wanti nama dikkoo namatti dhaga'amu keessaa ijoolleen gurguddoon ijoolleen beekamoon kan waraana bilisummaa Oromootiin booji'amte yookaan ammoo booji'aman hundi isaaniiyyuu ijoollee Oromoo taachuu mirkaneeffannee jirra ijoollee keessattuu guddina Shawaatii fi akkasuma dabalatee guddina Oromiyaa keessaa hundayyuu keessaa ni jiranii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota Oromiyaa televezyiinii oduun keenya kan galgala kana fakkaata akka oduu biraatti walitti deebinutti nagaa waaqaa keessanaa turaa isiniin jechuun barbaada. Nagaan naa oolaa nagaan naa bulaa.